Ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun isin dhageessisa. Godina Horroo Guduruu Ona Jaardagaa Jaarteetti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa lammiilee Oromoo 3 haala suukaneessaan ajjeesani. Godina Horroo Guduruu Ona Jaardagaa Jaartee ganda Daargee Kootichaa jedhamu keessatti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa caamsaa 30 bara 2022 namoota 3 ajjeesaniiru. Namoonni ajjeefaman kunneenis maanguddoo umriin waggaa 55 obbo Birhaanuu Xilaahuun Galataa fi haadha warraa isaanii umrii waggaa 45 aadde Alamii Insarmuu Kitilaa akkasumas sanyii Rattaa Gaddafaa daa'ima umriin waggaa 12 ta'uu gabaasni argame ni addeessa. Humnoonni biyyattii keessatti olaantummaa saba tokkoo mirkaneessuu fi sirna nafxanyaa deebisuuf deeggarsa murna PP'n duulaa jiran kunneen manneen jireenyaa qonnaan bultoota naannichaa hedduu abiddaan daaressuunis barameera. Mana hidhaa Daalattiitti maanguddootaa fi dubartoota dabalatee hidhamtoonni lammiilee Oromiyaa 193 hiraarfamaa jiraachuu ragaan koree deeggarsa hidhamtoota siyaasaa lammiilee Oromiyaa addeesse. Mana hidhaa Daalattii keessatti maanguddoota umriin waggaa 90 hanga daa'ima umrii 16 fi dubartoota dabalatee hidhamtoonni godinaalee adda addaarraa yeroo garaagaraatti qabaman 193 jiraachuu ragaan koree kanaan caamsaa 29 bara 2022 bahe ifa godheera. Bal'ina oduu kanaa akka ittaanutti isiniif dhiyeessina. Godina Kibba Lixa Shaggar magaalaa Sabbataa iddoo Daalattii jedhamuun waamamutti kan argamu mana hidhaa Daalattii keessatti hidhamtoonni siyaasaa lammiilee Oromiyaa 193 dharaan cubbamanii dararamaa jiraachuu ragaan koree deeggarsa hidhamtoota lammiilee Oromiyaarraa arganne ifa godha. Akka kanaan manguddoo umriin waggaa 90 fi dubartoota 7 dabalatee lammiileen Oromiyaa godinaalee adda addaarraa hidhaman kunneen murtii haqaa waakkatamanii murna biltsiginnaatiin hiraarfamaa jiraachuun ibsamee jira. Haaluma kanaan akka lakkoofsa Habashaatti waxabajjii 21 bara 2013 godina Shawaa Lixaatii qabamuudhaan hanga ammaatti beellamaan hiraarfamaa akka jiran manguddoon umriin waggaa 90 obbo Asfaa Guutamaa Lataa akkasuma caamsaa 20 bara 2011 godina Shawaa Lixaatii qabamanii sirna biltsiginnaatiin murtiin cubbuu kan itti laatame manguddoo umriin waggaa 72 obbo Xaafaa Uumaa Dabalaa akkasuma fulbaana 1 bara 2013 godina Shawaa Bahaatii qabamuudhaan murtiin cubbuu kan itti dabarfame Haaji Areeroo Gammachuu kan umriin waggaa 71 kana malees sadaasa 17 bara 2013 magaalaa Sabbataatti qabamuudhaan hanga ammaatti maqaa beellamaatiin mana hidhaa keessatti dararamaa kan jiran obbo Muhammad Wadoo kan umriin isaanii waggaa 70 sadaasa 30 bara 2014 magaalaadhuma Sabbataatii qabamuudhaan hanga ammaatti beellamaan hiraarfamaa kan jiran obbo Abdurrahmaan Muhammad Nuur Abdallaa kan umriin waggaa 65 fi ebla 16 bara 2013 godina Harargee Lixaatii qabamanii hidhamuudhaan murtii haqaa malee mana hidhaa keessatti dararamuu irratti kan argaman manguddoon umrii waggaa 65 obbo Muhammad Saadiq Liibee manguddoota mana hidhaa Daalattii keessatti argaman ta'uu ragaan bahe kun ifa godha. Mana hidhaa kana keessatti buraayyuurraa kan qabame lafaa dhufa Oromoo umriin waggaa 16 Naabit Gaaddisaa Galataa dabalatee hidhamtoonni umriin isaanii waggaa 20 gadi hedduun akka jiranis kan eerame yoo ta'u shamarran torbas manuma hidhaa kana keessatti dharaan yakkamanii dararaa ulfaataa mudataa jiraachuun himamee jira. Hidhamtoonni irra jireessaanii umrii 20mootaa keessa jiran kunneen mana jireenyaa, iddoo hojii, karaarraa fi fira gaafachuuf odoo deemanii akkasumas waldhaansarra odoo jiranii humnoota tikaa fi poolisoota sirna biltsiginnaatiin qabamanii hidhamuunis ibsamee jira. Kan hanga ammaa maatiin eessa buutee isaanii hin beekne akkasumas miseensota maatii isaanii waliin kanneen qabaman akka jiranis kan eeru ragaan arganne qabeenyaan isaanis humnootuma mootummaatiin irraa saamamuu ifa godhe. Hidhamtoonni kunneen ilaalcha siyaasaa isaaniitiin addattis miseensummaa adda bilisummaa Oromootiin yakkamanii hidhamuu fi odoo gara mana hidhaa Daalattiitti hin geeffamin dura iddoowwan adda addaatti hidhamanii miidhaan irra gahaa turuu ragaaleen bahan ifa godhu. Mootummaan PP miseensota adda bilisummaa Oromoo fi sabboontota Oromoo badii fi ragaa qabatamaa malee Oromummaadhaan yakkee hidhuutti dabalee wayitamanni murtii bilisa jechuudhaan murteessus diduudhaan manneen hidhaa akka Daalattiitti ukkaamsuun dararaa akka jiru ni beekama. Dhaabbileen mirgoota namoomaatiif falman adda addaa sirnichi hoogganotaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo dabalatee hidhamtoota siyaasaa biyyattii keessatti seeraan ala hidhee hiraarsaa jiru hatattamaan akka hiikuu fi miidhaa qaamaa fi qoor-qalbii hidhamtoota kanneen irra ga'eef beenyaa akka kafalu akkasumas warreen hidhamtoota irratti miidhaa adda addaa geessan akka gaafatama seeraatiif dhiyaatan jechuudhaan gaafataa jiraachuun isaanii ni beekama. Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti waraanni mootummaa lammiilee nagaa ajjeesuu fi qabeenya barbadeessuun dhagahame.
Godina Lixa Shaggar Ona Iluu Galaan ganda Irgoo Waashamoo keessatti caamsaa 30 bara 2022 guyyaa har'aa lammiileen Oromoo nagaa 5 waraana bilisummaa Oromoo deeggartu nyaachiftu jedhamanii waraana mootummaa Biltsiginnaan bakka tokkotti ajjeefaman. Namoonni ajjeefamanis Fiqaaduu Xaasoo, Jabeessaa Likkisaa, Dhugaasaa Taayyee, Lalisaa Barsiisaa fi Lalisaa Yiggazuu kanneen jedhaman ta'uu maddeen gabaasaniiru. Booddosaa Likkasaa fi Koree Nagarii kanneen jedhaman ammoo rasaasaan rukutamanii du'aa fi jireenya gidduutti akka argaman ibsameera. Waraanni sirna PP ajjeechaa suukaneessaa uummata nagaa irratti raawwate kun manneen uummataa gubee loon dabalatee qabeenya hedduus akka saame maddeen ifa godhu. Barsiisaa Jaallataa, Calqaa Taliilaa fi Tafarii Barsiisaa warra manni duraa barbadeeffamee fi qabeenyi duraa saamame keessatti argamu. Jiraattonni ganda Irgoo Waashamoo warri humna qaban bosonatti kan baqatan yoo ta'u, kanneen humna hin qabne maanguddoonnii fi daa'imman gandichumatti hafanii dararaaf saaxilamuun hubatameera. Odeessa godina Shawaa Kaabaa Salaaleerraan dhaqqabeen ammoo Cona Yaayyaa Gullallee ganda Goda Jabaa keessatti caamsaa 27 bara 2022 loltoonni mootummaa Biltsiginnaa qa'ee abbootii warraa 7 abiddaan gubuun dhagahameera. Waraanni sirnichaa ijoolleen keessan woboo keessa jiru isinis woboof deeggarsa taasistu kan jedhuun yakkanii mana jireenya uummataa midhaan dabalatee qabeenya keessa jiru waliin abiddaan barbadeessuun warreen miidhaan irra ga'e himaniiru. Kanneen keessaa tokko kan ta'an obbo Ibsaa Baay'isaa qabeenyi isaanii kan dhuunfaatti dabalee tajaajila hawaasa naannichaaf kan isaan bira ture qabeenya fooshaas gubachuu dubbatan. Qabeenya gubutti dabalee jabbilee mana keessa galanitti abidda qabuun jiraatti gubuun gara jabinaa fi diinummaa sirna kanaa mul'isa kan jedhan jiraattonni yaada laatan uummanni gara ona ollaa Ada'aa Bargaatti baqatus achillee rakkoo wal fakkaataan jiraachuu ifa godhan. Duula humnoota murna faashistii kanaan bu'uuraaleen hawaasaa kanneen akka manneen barnootaa, buufataaleen fayyaa tajaajila dhaabuu irraa uummanni rakkoo hamaa keessa jiraachuunis ibsameera. Loltoonni sirnichaa yakka kana kan raawwataa jiraniif kasaaraa woboon isaan irraan gahe uummata nagaa irratti haaloo bahuuf akka ta'es jiraattonni yaada laatan ibsaniiru. Oduma wal fakkaatuun godina Shawaa Bahaa Ona Boosatitti caamsaa 25 bara 2022 waraanni murna Biltsiginnaa lammii Oromoo Abarraa Bariisoo jedhamu osoo inni magaalaa irraa galaa jiru karaa irratti dhukaasa itti banuun ajjeesanii jiru. Caamsaa 26 bara 2022 ammoo Onuma Boosat ganda Dhaddachaa bakka Oromiyaa jedhamutti namoota horii tikfataa turan irratti dhukaasa banuun namoota 2 kan ajjeesan yoo ta'u, tokko ammoo qabanii deemuun hanga ammaa eessa akka geessan hin beekamne. Itoophiyaan hacuuccaa gaazexeessitootaa fi hojjettoota miidiyaa irratti taasisaa jirtuun biyyoota 180 keessaa tarree gadii 114ffaa irratti akka argamtu qorannoon jaarmiyaalee mirga gaazexeessitootaaf falmaniin gaggeeffame beeksise. Jaarmiyaaleen mirga gaazexeessitootaaf falman Reporters Without Borders fi Freedom House jedhaman qorannoo dhimmoota hojii miidiyaa fi mirga gaazexeessitootaa akkasumas mirgoota bu'uuraa lammiilee irratti gaggeessaniin Itoophiyaan tarree biyyoota bilisummaan pireesii keessa hin jirre galuu addeessaniiru. Gabaasa dabalataa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Akka qorannoon jaarmiyaa mirga gaazexeessitootaaf falmu Reporters Without Borders RSF jedhamuun taasifame addeessutti Itoophiyaa murna Biltsiginnaatiin bitamaa jirtu keessatti agarsiistuuwwan haala siyaasaa, diinagdee, adeemsa haqaa fi manneen murtii akkasumas fuula hawaasummaa fi diinagdeetiin madaallii taasifameen kan bara darbeerraa daranuu hammaachuudhaan biyyoota qorannoon irratti gaggeeffame 180 keessaa Itoophiyaan sadarkaa 114ffaa irratti argamti. Dhaabbatichi ulaagaalee olitti tuqamaniin qorannoo biyyoota 180 irratti taasiseen qabxii 100 keessaa 92.65 fiduudhaan biyyi sadarkaa duraatti mirga gaazexeessotaa fi hojii miidiyaatiif mijattuu taate Noorweey yoo jedhamtu, ollootni ishii Deenmaark fi Swiidin itti aanu. Gama kaaniin ammoo biyyi ajjeechaa dabalatee hacuuccaa hammeessuudhaan sadarkaa xumuraarra jirtu qabxii 13.92 kennameef Kooriyaa Kaabaati. Kan mataan sirna Biltsiginnaa gorsa bifa hundaa irraa fudhachuutti dabalee loltoonni ishii Oromiyaa keessatti duguggii sanyii akka gaggeessaniif itti michoome Eertiraan ammoo 180 keessaa 179ffaa irratti argamti. Haala amma deemaa jiruun Itoophiyaatti nagummaanii fi bilisummaan gaazexeessotaa fi hojii miidiyaa sadarkaa yaaddessaatti gadi bu'aa dhufuu gabaasaaleen bahan ni addeessu. Gama biraatiin kabajamuu bilisummaa lammiilee fi dagaagina sirna dimokiraasiitiif kan hojjetu dhaabbanni idil-addunyaa Freedom House jedhamu biyyootaa fi naannolee of bulchiinsaa 210 keessatti mirgoota siyaasaa fi mirgoota bu'uuraa ulaagaa taasifatuudhaan qorannoo taasiseen sadarkaa biyyootaa ifa godhe.
mirgoota siyaasaa, yaada bilisaan ibsatu, amantaa, pireesii, ijaaramuu fi kanneen kana fakkaatan walitti hammachuudhaan qorannoo gaggeesseen gabaasaa waggaa kan bara 2022 ifa godhee jira. Freedom House qorannoo kanaan biyyootaaf qabxii 100 keessaa qabuufiin sadarkaa kan laatu yoo ta'u, kanneen qabxii 35 gadi fidan warreen bilisummaan pireesii keessa hin jirre, kanneen qabxii 35 hanga 70 argatan ammoo gariin bilisa yoo jedhaman, warreen qabxii 70 ol qaban ammoo biyyoota bilisummaan pireesii keessa jiru jechuudhaan qoqqoodee kaa'ee jira. Haaluma kanaan Noorweey, Swiidin fi Fiinlaand 100 keessaa 100 fiduudhaan gaarummaadhaan tarree duraa qabatanii jiru. Faallaa isaatiin ammoo Sooriyaa, Suudaan Kibbaa fi naannoon of bulchiinsaa Tiibeet 100 keessaa qabxii 1 fiduudhaan sadarkaa xumuraa wal saamuudhaan akkasumas Itoophiyaan qabxii 23 fageenya dhiyootti wal hordofuudhaan biyyoota bilisummaan pireesii keessa hin jirre jedhamuun ramadamanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa duula bifa haaraadhaan gaazexeessotaa fi hojjettoota miidiyaa irratti fuuleffatuun gaggeessaa jiru kana daddaffiin dhaabuudhaan rakkoolee biyyattii furuu keessatti gahee isaanii akka taphataniif akka haala anjessu gareeleen mirgoota odeeffannoo argachuu fi gaazexeessotaaf falman cimsanii gaafataa jiru. Kun kana ta'uu baatee hidhaa, ukkaamsaa fi uggurri miidiyaalee fi hojjettoota pireesii irratti gaggeeffamaa jiru bifa kanaan itti fufnaan biyyattiin haala amma jirturraa dhidhima caalutti deemti jechuun akeekkachiisaa jiru. Lammiileen Itoophiyaa 1,167 jidduu kana gara Suudaan baqachuu ejeensiin dhimma baqattootaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii beeksise. Ejeensiin baqattootaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNHCR gabaasa haala yeroo irratti tibbana baaseen Itoophiyaa irraa baqattoonni 1,167 jidduudhuma kana qofa Suudaan seenuu beeksiseera. Kanneen keessaa 1,130 Beenishaangul irraa gara godina Biluu Naayil Suudaan kan cehan ta'uu ibsee baqattoonni 37 ammoo daangaa cehuun godina Gadaariif seenuu hubachiise. Lola Itoophiyaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti deemaa jiruu fi waliigala biyyattii bakkoota hedduutti babal'atee gaggeeffamaa jiruun lammiileen 10,000 lakkaa'aman daangaa cehuun Suudaanitti baqachuu UNHCR beeksiseera. Wayita ammaa kana Itoophiyaa keessatti lammiileen biyyuma keessatti qe'ee irraa buqqaan miliyoona 4 fi 200,000 caalaan jiraachuu kan ibse jaarmiyaan dhimma baqattootaa. Sababni isaatis lola biyyattii bakkoota adda addaatti deemaa jiruu fi muddama siyaasa biyyattiitti hammaataa jiruun ta'uu ifa godheera. Egaa hordoftoota keenya oduun keenya har'aaf qabnu kanumaa waan nu hordoftaniif galatoomaa.